فاميلي ولي أول بافتي مو ممنوع أسي ما لو أول الرافن اللي سالتو قلت لا أنت في أنا بقول يسرق أمت سرق ميد أمت نانجت ركنا في ده جن أبونا ويا Bareedu. Amma eno sabotu. نعم Amma kana ما god. قلت فتبوس Ati انت akakanke barbaadote. Akakanke irraa siifuna. Suura yoo barbaadde kaasi. Yoo barbaadde dhiisi. Garuu mucaa kana hakuma irraa qabdamoo akka irraa hin qabdu. هاكر رقبة Eywa. قوي إشتي أنا كجدو بابا وانتو كوا غافة بزيتو Marree akka irraa qabda yoo taate akakanke irraa siifuna. Mucaa kana irraa siifuna barbaachisaa ta'u siifi isallee wal bira gaafanna. Namni tokko beekta. Wallahi nama fakkeenya. إذا دبين تأتي بابا ديو كان عينو تبدأ بستي أربعة بوكو هم تدري بابا فين إنه نصر علونا تتسيما نانجده قافة من مال قطر يناني إنسان اتهم جرا إنسان واتكون عند ندبي نانجده اوكي ماما يا وانتو كو سيغافة داقوي اتي إسابيرا كونترات دلقا قالوا فبرا بيارا سيفي ديمو أسكيسا كان بيارا ما نفيد بيارا نفين يعني أسمع برلك يعني مخنا برلك يعني يرودي فما سني اوكي هانغا بيارا سيفي دي جوتا ميقا تفتي جرتاتي بيارا لا إني بيارا نفين نبر عندهم يجوا كراسات اللي هندفنا لم دي لا يكرمنا براسي سنة وقاسة دي برا دلقات يرودي فما سني باسبورت أروح بدي موفا أرامني دي بفتفرد دي إمباسي رأي جودا أصلا أبو دابي من مدامتي أرامني نوجه كده أبو دابي دبي نفتني نجي لما سدينا ناني أكملتي أرامني نموجين أكان ركضوا أبشام ما بنا ميتي ما إنه متعدد Sabotu. Ega biarra asitene mukatti. Akaka amala nama. Sabotu yaadun rahul sabontu me. Adu panu. Ego sen. كوي guys يعني جزيتا كومتا كان أفادو بدوباري دون كجيب دودا ديسي مالا كجدو بربادن إنده ممنوع كتا إمبيتا موزي سورة نما إماراتي كيسا Leko ya body judge. Ate oriti. ماما دي بني بر والله Warri waa barree so'attuu je ana mela. Wallahi billahi yeroo amma na arrabsan kana natti tola beeta. Maaliif beeta? Namni gaafa hojii gaarii hojjetu, gaafa sochootu, gaafa galma ga'uuf deemtu, namootuma xixiqqoolee sanatu waa si dhagaa si darbatanii si arrabsanii maal jedhanii garuu rabbi bakka sani jiru. Rabbiin ka barbaade ol qabee ka barbaade gadi qaba. Ka barbaade nama arrabsiisee ka barbaade nama akka nama gammachiisu goosisa. Nuti namoota nu arrabsullee ani ittiin takayyamu. Ani mirga guutuu isinii kennee jira warra na arrabsitan. An deebii amma koomentiin as jala barreessitan isinin arrabsu deebii isinii qabu. Ani amma sabboontu si waliin haasa'uu barbaade. Amma mucaa kana amma namoonni illee dabalamanii dhagaa akka jiran haasaa manaaf ati waliin haasofnu kanarraa kaka'e amma ajandaa ta'aa jira. Tokkoffaa akka qabda taanaan haqa kee wallahi rabbitti kakadde. Warri amma as jalaa waa barreessu waa nama arrabsu kun bu'aa akkasii kuusa. Dhugaa rabbii barbaadda taanaan haqa ani durallee ummata kana waliin makaan qabu nagaatii aan adda ta'ee jira jechuudha dalagatii oofataara namallee haqatii irra naa fuudhii kalaas. Ansi jalaa gadi bu'aa rakkoon qabu ani dhagaye ila haqa kee barbaadda taanaan wallahi billahi haqa kan kee irraa sii fuudha anatu irraa sii fuudha. Amma sa'aatii tana taanaan amma sa'a tana gaafadhee. بابا إسين أما نمشي Ati kalaas. Tokko dhagaye. Warri asirraa fakkeessu kun hundi waan akkasiin godhu mucatti na dhagaye. Maan ani isa dhagaa jiraare kan kee dhagaa jiran haasaa kan kee dhagaa jira Namni waa si godhu yoo jiraate sa'aatii amma as gastii kanarra jirru kana anaa fi ana qofa siima. Kanaafuu nama furmaata namaa gochuu danda'u faana deemanii mee hundaafuu furmaata gochuun yoo sitti jabaachuu furmaata ati sa'aatii kanatti bakka barbaaddetti feetu akkaawunti haqa qabda taanaan haqa keessan akkaawunti biyyallee argattu rakkoon qabu. Asitti illee maaliif ana asitti naa kennitan nama naa kennitan nama achumaan jirutti naa kennitan. Aboon dhagaye amma bakka namni 8,500 jirutti sitti haasa'eera. Haqa kan keessa biraa qabdu san
akka nama arrabsiisiisuuf hin deemu akka namicha irraa qabdu san irraa si fuudhee oolu akka ta'e boru dhuftee barnaa irraa fuudhee naa kennee jira inni illee even biraayyuu qabaanne namni kun nama si gargaaruu qabu namni rakkatee gadi bahee akkaataa gaafa dhiis na gargaaru isaa fuudhee sin makka nama qasuudha namti yaakii maal waan keessatti hunda gana duudhan deebisin adiisa Sabuntu. Asuma bareedu Nuraddiin illee namni kun Adamu Oromooti namni gaafa rakkoo wayii argee lakkii mee akkasii miti obsii irra dhaabataman jechuun illee waan nu jiru garuu isteeppii amma irra geetti kana mucayyoon tuni namni oluma ka'eeti miti dhugaa dubbachuudhaaf suuraa nama qabatantu ani amma gaafeetti Nuraddiin irraallee bareedu irraallee namootuma asii gubbaa jiran kanarraa wantoonni kun kan dhokatee fi kaasa ba'e hedduutu jira namni mataa qarmaa yoo ta'e gaarii miti namni keenya guddatee nama duratti achi ba'uun waan murteessaadha itti gammanna waan xiqqoo dubbadda waan badaa dubbadda nuti nama gurguddaadha argite akka namoota wanni beekamtillee dhabnillee gaafa waan badaa argame waan dubbachuun dirqama namatti ta'a akka Nuraddiin hin qabee namoota biraatiin agarteetiin namoota gurguddatanii achi bahan tireen achi baafte kana kawaanye waanyuusi nutti gammanna garuu wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee namoota akkanaa kana biraan hin argama. Kuni maaliif ta'a? Keessattuu maallee miti. Har'a namni gadi ba'ee makiinaan deemu keessa ofiitii qabuyyuu nyaachuu hin beeku. Wanta akka paasapoortii agarteetiin nama dhokkachuu kun biyya kana irratti baay'ee waan ulfaataadha. Namni aarsaa kafalee ijoolleen keenya aarsaa guddaa kafaltee kana si caalan beeku Nuraddiin hojii keetiilleedha si caalallee hin beeku. Harkatti deeffate gaafa kana ammoo namni agarteetiin haramni hambaatu namaa kennite akkuma isheen kana kaaftetti gaafa nama kennaawwan akkanaa kun raawwatu muti qoqqeerra nama jedha kanallee of biratti qaba. Lammaffaa immoo kun rakkoon qabu aadaa akka nama guddaatitti eeggan haasii anas si fuudha jetteen akkuma aadaa Oromootitti beellama qabdee fi guyyaa akkanaa naa eeggadhu yoo jetteen hin kaafama rakkoo qabu maaliif boruma bulloo kiyyeela waan gaarii kaafte na dhageeffadhu. Anama fakkeenyaaf dhokadhee haasa'aa jiru viidiyoon as bahee haasa'aa jira. Namni konfiidensii qabu tokko namni rakkoo yoo ofirraa hin qabne tokko ofitti amanamummaa qaba sitti maal. Namoonni immoo dhokatanii akkaawwantii haarawaa banatanii nama arrabsan eenyummaa isaanii dhoksatanii. Anama namoonni arrabsan kun nama eenyummaan isaanii hin beekamu. Ani sanii miti. Mucayyootaan haqiiqatan wallaahi rabbii akka kadhee. Namni kun haqa isii biraa haa qabaatu. Harree mucayyoon tun rakkattee as baate yoo dhugumatti haqa ho'ii damooza isiitu biraa haqa qabaatu taate hin gaafadhaa irraa fuudhaaf rakkoon hin jiru. Namni kun even mucayyoon tun paaspoortiin isillee bakka biraa jiraachuu danda'a. Akkaataa kanaan namni immoo yoo jiraate seera biyya kanaa viidiyoo amma akkaataa isii baateetiniin suuraa isaatiif ijoollee isaa maxxansite kanaan himachuu danda'a. Booda immoo namni wal komachuu irraa dhugaa jirtu walii himuun caala. Akka akkas hin taane yoo haqa qabaata namni kun nama biyya kana keessa yoo ta'e yookiin al'een amma baay'inaan namni nun beene Abudaabillee hedduu isaaniitiin ol beena. Ibn hedduun isaaniillee nu beeka. Kanaaf mucattii tana akka biraa qabdii akka isii saniin gaafannaa fi kan barbaadullee isiin kallattii furmaata akka ofii fudhachuudha. Waan biraan barbaaddu ajandaan barbaaddu taanaan egaa haqa kee anatti gaafata jedhan anama fakkeenyaaf waan tokko sii kaasana dhagaye bullu ijoollee torbaa viizaa kaampaanii kenne viizaan irraa hojjetame xumurarra egaa change status ta'ee booda ani biyya gale. Ijoolleen kun kakuma torba kenne jira, kakuma 8 kenne jira, kakuma 9 kenne jira, kakuma 10 kenne jira. Kaampaaniin kun bilook ta'ee jira. Ani waa gochuu danda'u. Wanni an gochuu danda'u akka carraa ta'ee biyya gale yoo achi deebi'e agrii waliin qabna waan ta'eef jara saniin waliin dubbadhe.